hojjechaa jiru. Hamileen keessan na barbaachisaa share gochuudhaan subscribe gochuun akka nama dhaabbattan isin gaafadha. Shaakala gara shaakala guyyaa irratti dabarra jechuudha. Raankii hojjechuudhaaf akkuma yeroo darbee average hojjechuuf isinitti agarsiisetti iddoo raankii hojjechuu barbaannetti karsarii keenya finna jechuudha. Karsarii keenya iddoo kanatti finnee kilik gochuudhaan mallattoo wal qixaatti buuna. Kana booddee R yookiin guutummaa qubee sanaa raankii jennee barreessina. Raankiin kun Microsoft Office 2007 irra raankii qofa jedhee jira. Kun akka ishee kanaatti. Microsoft Office 10 irra garuu raankii optionii lama qabutu jira. As keessaa raankii gosa tokko filannee ittiin itti fufna jechuudha. Garummaa kanaaf kana booda asuu dandeenya amma. As keessaa raankii average. Raankii dot average kan jedhu kana irratti kilik godhee filadheen isinitti agarsiisa. Kilik erga goonee booddee naambarii jalqabaa akka itti agarsiisnu yookiin foormulaa akka laannu nu gaafata. Foormulaa laachuu keessatti jalqaba average irraa roo jalqabaa irra jiru select goona. Kana booddee keyboardii keenya irraa mallattoo kana fakkaatu keyboard tuqnee taanee reference ilaallata. SRS compare akka inni hordofudha jechuudha. Kana booddee haga asitti average guutummaa average keetuu kaasanii keetuu jechuun kana kee roo lammaffaa kolomanii kee fi roo lammaffaa kee irraa roo lammaffaa irra jiru guutummaa amma roo sagalaffaatti select goona jechuudha. Asirratti garuu wanti isinitti himuu barbaadu asirratti foormulaan Excelin keenya raankii ittiin hojjechuuf beeknu akka addadha kanarratti normaalii foormulaa kana fakkaatudha foormulaan. Akkuma agartan mallattoo duraadhaatu galee jira. Mallattoon duraadhaa keyboardii kiyya irraa shiiftii fi lakkoofsa afuriidha. Keessanirraa kan biraa ta'uu danda'a. Mallattoo duraadhaa naambarii isa jalqabaa erga daannee booddee referaansii irratti mallattoo jedhamu kanatti taane isa dhufu mallattoo duraadhaa gashina. Kana booddee asittis kilikii goonee mallattoo duraadhaa gashina. Akkuma kana asis ceenee keenaanii fuuldura mallattoo doolaaraa keenaanii fi kee gidduutti mallattoo doolaaraa gashinee erga jennee booddee dhumarratti biraakii jedhamu. Biraakii erga cufnee intaritti bunaa raankii keenya nuuf kaachuudha. Akkuma kana dura isinitti agarsiisee foormulaa asirratti fayyadamee guutummaa roo kolomanii kanarra jiru akka laatuuf mallattoo ishee kana gaafa inni nuuf fidu leefti kilikii gadi qabnee achi gadi diraagii gochuudhaan raankii nuuf kenna jechuudha. Kunuutti as keessaa lakkoofsa tokko gaafa jijjiiru averajiinis seet ta'eera waan ta'eef luka jijjiiramu. Agartanii ta'e averajiin 86 ta'e asirratti raankiinis linkii ta'ee jira waan ta'eef luka jijjiiramu. Fakkeenyaaf kana 100 gaafa goone akkuma jijjiirame kan ulfinni gara 90tti gaafa guddumnu akkasitti miti raankii averejii fi daataa keenya exit directory jiraachuu dandeenya jechuudha. Dhumarratti wanti isin yaadachiisu